Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya akkasumas dhaggeeffattoota keenya oduu simbirtuu akkasumas oduu ijoo isin dhageessisna. YouTube Roobaa Show like subscribe share gochuu akka hin dagannee odeeffannoo wayitaaf. Anis qophii kana babbareedaa isinii dhiyeessu Roobaa Hayilamaariyaamii nu waliin tura. Mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti duula waraana akka hin gaggeessine beeksisee jira. Deetaan Ministeera Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Itoophiyaa Obbo Kabbadee Deessisaa ibsa kennanii jiru. Naannoon Oromiyaa miseensota hawaasa diyaaspooraa simachuuf qophaa'uu isaanii ibsitee jirti. Hooggantoonni mana amantaa Yerusaalem ibsa baasanii jiru. Itoophiyaan faayidaa kan arganne kan haqame waraana kaaba biyyattii adeemaa jiruudha jedhan dhimma AGO irratti pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden. Baankiin Islaamaa dhala irraa bilisa ta'ee seera sheeriyaa bu'uura godhachuudhaan hojjechuu qarshii kennan caala buufatanii fudhachuu ni morma jedha gabaasni keenya. Dhaabbatni mootummaa gamtoomanii yookaan United Nation gabaasa nama rifachiisuun naqaqqabe jechaa jira. Gabaasa oduu keenya gaggabaaboo waliin Roobaa Hayilamaariyaamii oduu bal'inaan. Oduu bal'inaan isin dhageessisna. Duula waraanni Tigraay keessatti gaggeessuuf fedhii hin qabu jedhe mootummaan Itoophiyaa. Akka mootummaa Itoophiyaa jedhetti mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti duula waraanaa akka hin gaggeessine beeksisee. Hoogganaan tajaajilaa kominikeeshinii mootummaa Obbo Laggasee Tulluu akka jedhanitti humnoonni Itoophiyaa bakkuma jiranitti akka turan jedhanii jiru. Deetaan Ministeera Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Itoophiyaa Obbo Kabbadee Deessisaa ibsa kennanii jiru. Ibsisaanis bal'inaan ibsi Obbo Kabbadee dhimmoota irratti xiyyeeffatan keessaa inni tokko dhimma marii biyyaalessaa hunda hirmaachisu ta'ee qopheessutti jirra jedhe. Akkasumas qopheessuu qofa osoo hin ta'in ibsiin har'a isin ibsine kun kan kanaan dura qopheessine yoo ta'u waraana naannoo Tigraayin yookiin kaaban walitti bu'iinsan kan wal qabatu osoo hin ta'in kan durumaayyuu itti yaadamee wixineen kun mana mareetii dhiyaatetoo kan raggaasifame jedha Obbo Kabbadee Deessisaa deetaan ministeerichaa. Akkasumas jedhan deetaan ministeerichaa Obbo Deessisaa dhimma kana wal qabatee marii kanarratti warreen hirmaatan eenyu faallee akka ta'an kan fuulduratti isin beeksisnu ta'a jedhanii yeroo nuuf kennanii jiru. Naannoo Oromiyaa miseensonni hawaasa diyaaspooraa simachuudhaaf qophaa'uu ishii nu ibsaa jiru. Isaanis Obbo Amiin Juundiiti. Obbo Amiin Juundii akkas nuun jedhan. Bara haaraa bara 2022 akkasumas ayyaana qillee Itoophiyaatti kabajamu sababeeffachuun ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhalattoota fi lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa gargar keessa jiraatan gara Itoophiyaa akka dhufan waamicha taasisuun isaanii ni yaadatama. Waamicha kanarrattis diyaaspooraan miiliyoona tokko gara Itoophiyaatti deemuun ayyaana qillee Itoophiyaatti akka kabajan akkasumas bara haaraa 2022 biyya isaaniitti akka kabajan ni eegama. Dhufaatiin diyaaspooraa kanaaf naannoon Oromiyaa qophii akkamii taasisaa jirti jechuun gabaasa keenya. Daayireektar diyaaspooraa Oromiyaa kan ta'an Obbo Amiin Juundii akkas jedhan investimentiin naannoo Oromiyaatti akka babal'atuuf akkasumas diyaasporoonni biyya alaatii galan kun shoora guddaa akka taphataniif investimentii warra fedhii investimentii irratti hirmaachuu barbaadan karaan keenya banaa akka ta'e akkasumas Oromiyaan seentaraalii biyya Itoophiyaa kana keessatti argamti waan ta'eef
invest gochuudhaaf illee haalli ishii mijattuu akka ta'e obbo Aamin Juundii ibsanii jiru. Dabalataanis tuurizimii irratti haala kamiin tuur akka godhan Oromiyaa keessatti Oromiyaan akka daawwataniif daayireektarri tuurizimii Oromiyaa ibsanii jiru. Baankiin Islaamaa dhala irraa bilisa ta'e seera shari'aa bu'uura godhachuudhaan hojjetu qarshii kennan caala buufatanii fudhachuu ni morma. Maamiltoonni garaagaraa keenya yeroo dhufan bu'aa yookiin kasaaraa akka jiraatu murteessanii dhufu jechuudha. Kana jechuun mubaarak qarshiin maamiltootni kaawwatan daldaltoota baankichaa eeyyama qaban irraa faayinaansii gochuudhaan bu'aa akka argateef maamila waliin bu'aa qooddata. Yoo kasaare akkasumas kasaaraa qooddata jechuudhaan ibsan. Kunis sirna garaagaraa baankichaan kan hojiirra oolu yoo ta'u, hojimaatni maamiltoota bu'aas kasaaraas otoo hin qooddatin qarshii isaanii amaanaadhaan kaawwataniis jiraa jedhu. Kabajamtoota keenya odeeffannoowwan biyya alaatirraa argannetti isin ceesisna. Hooggantoonni mana amantaa Jerusalem ibsa baasan irratti bara 2012 irraa eegalee arrabsoo fi miidhaan qaama hedduun lubootaa fi miseensota irra gahu manneen amantaa kiristaanaa irratti haleellaan gaggeeffamuu himu. Kiristaanonni bilisaan waaqeffachuuf jireenya isaanii jiraachuu barbaadan irra doorsisni gahuu ibsuun akeekkachiisaniiru. Mootummaan Israa'el himanni kun madda kan hin qabaannee fi dhugaa kan jalliseedha jedhanii jiru. Oduun gama Ameerikaarraa as qaarite Itoophiyaan faayidaa kan akka hin arganne kan haqamte waraana kaaba biyyattii adeemaa jiru walqabatee sarbamoota mirgoota namootaa raawwatamanii ta'uu labsiin pirezidaant Joo Baayiden raggaasisan ni mul'isu. Biyyoonni aagawoo irraa fayyadamoo ta'an ulaagaalee qaraxarraa bilisa kan argachuuf guutamuu qaban olaantummaa seeraa, mirgoota hojjetootaa fi akkasumas mirgoota namootaa kabajuu qaba jedha seerri daldala Ameerikaa. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan United Nation gabaasa nama rifachiisuun na qaqqabe jedhan. Sudaan keessatti hiriirri humna waraanaa mormu baamee irratti qaamoleen nageenyaa dubartoota irratti miidhaa saalaa geessanii jiru jedhama. Himanni qaamoleen nageenyaa ijoollee durbaa fi dubartoota 13 gudeedan jedhu booda dubartoonni biyyattii dhibbaan lakkaa'aman hiriira bahanii jiru. Oduu keenya bal'aa fi akkasumas oduu keenya simbirtuu haga ammaa daawwachaa waliin turre. Anis kan isin dhageessisaa ture Rooba Hayilamaarami. Nagaan tura. Fayyaa ta'a. Like, subscribe, share.